Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata bitoota 30 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuu aan abdii bilisummaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu har'aa waliin an morkataa lolee. Lixa Oromiyaa magaalaa Gidaamitti waraanni wayyaanee namoota nagaara saasaan rukutuudhaan lubbuu namaarra miidhaan akka dhaqqabe dhaga'an. Guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 19 2018 godina Qeelloo Wallaggaa aanaa Gidaamii bakka Aboottee jedhamutti humni waraanaa uummata nagaa irratti dhukaasa banteen ajjeechaa raawwatteetti. Namoota rasaasaan rukutaman keessaa tokko shamarree barattuu kutaa 8 maqaan ishee Galaanee Shaafii kan jedhamtu battalatti kan lubbuun darbee fi qote bulaa obbo Lammaa Saffaa kan jedhamu akka malee miidhameera. Kana malees daa'ima umurii 10 kan ta'e Mangistuu Hiikaa kan jedhamu rasaasaan rukutamee miidhaa cimaan irra ga'eera. Waraanni wayyaanee tarkaanfii haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateetti rifachuudhaan nama nagaa daandiirra deemutti dhukaastee ajjeesaa jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaatti tarkaanfii haleellaa diinarratti fudhatutti fufeera. Tibba kana kibba Oromiyaa fi lixa keessatti waraana wayyaanee irratti tarkaanfii haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen injifannoon gurguddaan galmaa akka jiranii fi diinni rifaatu hamaa keessa akka seene hunduu quba qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa tarkaanfii bitootessa 18 2018 lixa Wallaggaa bakkoota adda addaatti diina irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuun ibsan. Ona Gidaamii laga Marcaatti loltoonni diinaa 60 ol akka dhuman maddeen keenya ni ibsu. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa bitootessa 18 2018 Ona Gidaamii laga Marcaa bakka jedhamutti waraana faashistii wayyaanee konkolaataa waraanaa oraalii 2 deemaa ture irratti fudhateen loltoota diinaa hedduun ajjeefamanii oraalii loltoonni ittiin deeman lamaanuu hojii ala akka ta'es itti dabaluun gabaasaan keenya ifa godheera. Guyyuma kana woboon godina dhiyaa Beegii fi Bembaasii gidduu bakka Kongiloo gaara Keelloo jedhamutti haxxeeduudhaan piikaappii loltoota wayyaanee madaa'an baattee deemtuu fi boottee waraanaa bobaa baatee deemu tokko barbadeessee jira. Guyyuma kana magaalaa Dambidolloo keessatti tarkaanfii boombii waraana humna koomaandii poostii wayyaanee irratti fudhatameen 2 battalumatti hoggaa du'an 2 immoo madaa'uun gabaasameera. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata isaa ajjeesu gumaa baachuu akkasumas qaamota qabeenya uummataa saaman dura dhaabbachuun waggoota dheeraa kan dabarseef qabsoo hadhaa'aas diina iniika wayyaanee waliin gochaa kan jirudha. Dhiyeenya erga mootummaan abbaa irree wayyaanee labsii duguuggaa uummataa labsate woboon qaamota uummata nagaa ardaasaatti ajjeesuuf deemu uummata isaarraa qolachuu jabeessee jira. Kanumaan bitootessa 18 2018 waraana wayyaanee konkolaataa oraalii 4 Asoosaa irraa ka'ee gara Beegii dhufaa jiru magaalaa Bambaasii Daabbus gidduu bakka Muusxaa Madoo jedhamutti woboon tarkaanfii irratti fudhatee jira. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfamoo waraana wayyaanee koomaandii poostiidhaan ukkaanfamanii jumilaan hidhaatti kan guuramaa jiran ta'uu maddeen gabaasan. Hanga ammaatti kanneen hidhaman keessaa muraasa maqaan adda baafaman. Aanaa Gommaa Gaarootti Injiinar Baahir Zeenuu Geembee irraa, Miftaahi Abdusalaam Aggaaroo irraa, Fuwaad Alii Geembee irraa, Naamus Abbaa Nagaa Geembee irraa, Faayisaa Eebbaa Aggaaroo irraa, Miftaahuddin Abbaa Nuuraa Aggaaroo irraa, Ibraahim Zaakir, Faayizaal Jamaal Abbaa Jabaalii fi Naazif Hussein humna koomaandii poostiin qabamanii mana hidhaa jiru. Aanaa Mannaa Yabbuutti Seefuu Abbaa Garoo, Tijjaani Abbaa Machaa, Abdullaatif Hayimed Najiib, Muzaammil Abbaa Raayyaa, Allaamuddin Abbaa Raayyaa, Hamid Abbaa Tamaam, Faaxumaa Abbaa Raayyaa fi Badiruu Abbaa Machaa akka ta'an odeeffannoon arganne ifa godha. Aanaa Qarsaa Sarbootti Abdul Waahid Abdul Qaadir, Faayoo Fayiz, Hasan Abbaa Machaa, Abdul Waahid Mahmud, Idii Naahim.
Aanaa Saqqaa Coqorsaa Saqqaatti Mahammad Awwal Jabaa Abbaa Giddii Abdul Waahid Tijjaanii Abbaa Garoo. Aanaa Deedoo Gabaa Sheekitti Injiinar Anwaar Ahmed Siraaj Barsiisaa Jamaal Abbaa Fiixaa Mahammed Abbaa Tamaam. Aanaa Limmuu Saqqaa Atnaagoorraa Naazif Muniir Shiifaa Awwal Sharafuu. Aanaa Limmuu Kossaa irraa Naazimuu Haajii fi magaalaa Jimmaatti namoonni hedduun jumlaan hidhaatti ukkaanfamanii jiraachuu maddeen ifa godhaniiru. Namoota tarreeffaman kana keessaa hedduun hojjettoota mootummaa fi kaabinoota OPDO'ti. Liyyuu Hayiliin Sumaalee ammallee uummata Oromoo ajjeesuu itti fuftee jirti. Liyyuu Hayiliin godina Baalee aanaa Beeltuu Addellee iddoo Dibdib jedhamutti dhukaasuun ajjeechaa akka raawwatte maddeen keenya gabaasan. Maatii obbo Huseen Goolee keessaa ijoollee 3 dhiira 1 fi dubara 2 ajjeesuun haadha ijoollee kanaa fi mucaa tokko madeessuun hospitaala Gindhiir yaalamaa jiru. Jaarsi umurii 70 namoota ajjeefaman kana keessatti argama. Huseen Aliyyii fi Ahmed Muhammad namoonni jedhamanis humna waraanaa Liyyuu Hayiliidhaan ajjeefamaniiru. Akkasumas godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda burqaa Dhaaree jedhamu keessatti liyyuu poolisiin bulchiinsa naannoo Sumaalee seenee maatii tokkorraa namoota hedduu ajjeesuu maddeen ibsaniiru. Uummata Oromoo godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda burqaa Dhaareetti liyyuu poolisiin ajjeeste maqaan isaanii Huseen Aliyyii, Haalii Goolee, Yaayyaa Goolee, Abshiroo Goolee, Ahmed Muhammad kan jedhamanidha. Haati ijoollee 3 jalaa ajjeefamtee aadde Saafiyaa Huseenii fi namni biraan Eliyaas Goolee jedhaman madaa'anii hospitaala Gindhiir geeffamanii jiru. Mootummaa wayyaanee ammas Liyyuu Hayilii Sumaalee qindeessuudhaan duula bal'aa uummata Oromoo irratti banuuf qophii xumuratuun dhaga'amaa jira. Akka odeessi keessaa mul'isutti mootummaa wayyaanee ammas bifa haaraadhaan humna Liyyuu Hayilii qindeessuu fi ijaaruudhaan duula haaraa bahaa kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaa irratti banuuf qophii xumurtee jirti. Humni Liyyuu Hayilii Sumaalee kun Harargee Bahaa fi Dhiyaa, Baalee, Booranaa hanga Gujiitti yeroo tokkichatti lola banuuf sochiitti jiran. Weerara amma itti qophaa'aa jiraniin lafoota amma dura qabachuu dadhaban itti qabachuuf akka saganteeffatantu hubatame. Lola amma qindaa'aa jiru kanas akkuma duraaniitti kan qindeessaa fi waliinis hojjetaa jiran jeneraalota waraana wayyaanee akka ta'an beekuun danda'ameera. Kana hubachuudhaan uummanni Oromoo godinoota kanneen keessatti argaman dursanii akka of qopheessanii fi dammaqinaan daangaa isaanii halkanii fi guyyaa akka eeggatan dhaamsi darbee jira. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa lola kana dura dhaabbatuu fi yoo lolli kun eegalu osoo walirratti hin ilaaliin guutuutti waliif birmachuu akka qabu sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiru. Rakkoon gaddisiisaan uummata Oromoo irraa ammas jabaachuun yaaddoo jireenyaa keessa galcheera. Wayyaaneen uummata Oromoo Jijjigaa irraa buqqaafamanii magaalaa Bishooftuu qubsiifaman utuu guyyaa 2 hin buliin gara dabarsuu jalqabdeetti. Nama Mustafaa Abdii jedhamu umuriin 26 haadha warraa kan qabuu fi abbaa daa'ima tokko kan ta'e buufata baqattootaa Cinaaksan irraa kan dhufee fi magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko keessatti maatii isaa waliin kan qubsiifame dheengadda sanbata duraa galgala sa'a 12:15 irratti mana jireenyaa isaatti ol seenanii callee morma isaa irra jiru irraa ciranii ukkaamsanii fuudhanii deemaniiru. Odeeffannoo boodarraan dhaqqabeen ammoo Mustafaan ammaa humna qilleensaa keessatti hidhamee akka jiru mirkaneeffanneera. Haati manaa isaas daa'ima waliin rakkachaa akka jirtuu fi yaaddoo guddaan qabamtee jiraachuu ishee maddeen keenya ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraa qopheeffanne kanumaa qophiilee birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooherzii 1740 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaal morkataa lolee ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanutti isin dabarsaa ammas nu waliin tura. Hippo kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Alaga, alaga, bingar bomani.
Asan Palaka bingano mani. Palata muka sofure Palaka bingano mani. Abao, waboko. Abao, waboko. Abao, waboko. Sifallola umatana rangortu Sifallola oromo na rangortu. Sifallola umatana rangortu Sifallola oromo na rangortu. Dargaggoon Oromoo kaatee bosonaan galtu Sifallola oromo na rangortu. Ijoolleen Booranaa uummataan rangortu Sifallola oromo na rangortu. Ilmaan bareentumaa maal kaatee rangortu Sifallola oromo na rangortu. Uumaa ijoollee keetii kaatee bosonaan galtu Sifallola oromo na rangortu. Ta'een fardaan lolaa uummataan rangortu Sifallola oromo na rangortu. Sifallola uummataan rangortu Sifallola oromo na rangortu. Sifallola uummataan rangortu Sifallola oromo na rangortu. Eenyusheen daangaa Oromoo lixu irra jettee morma ishee kutu Eenyushee daangaa oromoo lixu irra jettee morma ishee kutu. Goraadeen qalattu morma diinaan guutu reettiin minaan fitte kaatee cuucuun jettu eeboof gaachana koo qawween isaa dhooko waardiyyaa dhaabbadhee sinee gabiyya koo daangaa Oromoo lixu irra jettee morma ishee kutu daangaa oromoo lixu irra jettee morma ishee kutu. 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 Abao, waboko. Abao, waboko. Abao, waboko. Baladaamii shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. Baladaamii shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. asii gadi kuuloo Baladaami. harraa geessi umoo Baladaami. asii gadallayya Baladaami. sodaa eenyuu galla Baladaami. kottaa bilee kottaa Baladaami. babattee keechabee Baladaami. loltaa bilee loltaa Baladaami. amattee keenyabee Baladaami. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. eehee eenaa dhaabbatteeree Egaa jaallateere. eenaan inji guuree Egaa senne boore. maal jette jaartiin kan dabbaa disaasa Waan jetten gaaffii borammaan si gaafa. amantaa fi si haamsisa Amma waatii si waamsisa. xaafii haamte maleen galchu Waatii waamte malee galtu. xaafii haamte maleen galchu Meeshaa gartee malee galtu. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa tee dhiigi. dhiira kaafti Baladaami. dhiirri xiiqii jibbaa Baladaami. arraba deeratti Baladaami. gadee nooruu sombaa Baladaami. kaleessa galgala Baladaami. ya galgaleessitu Baladaami. hasan jira jette Baladaami. nan jajjabeessitu Baladaami. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. shagoo ya sarriiti Mana waamin dhiiroo gaafa dhiigi. Sumadaa ijoollee keenya akkasumalee Oromiyaa lolaa dhiigaaf lolaa imimmaaniin haramtee akka hin banneef Oromoon fincila xumura garbummaa hanga bilisummaatti jabaatee itti fufuu qaba. Torbanoota lamaan kana keessa waraanni TPLF akka malee uummata ajjeesuu, reebuun caccabsuu, jumulaan hidhuu irratti fuulleeffatte. Waraanni TPLF sababa waraanni adda bilisummaa Oromoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoon Oromiyaa harraasaa jira jechuun uummata keenya irratti waraana kallattii afuriin banee jira. Waraanni TPLF kunneen manneen uummata Oromoo humnaan caccabsanii seenuun dargaggeessa Oromoo Oromummaa qofaaf mana hidhaatti guuruu irratti fuulleeffannoon hojjetee itti fufees jira. Oromiyaa keessatti manneen Oromoo akkasuma goleewwan Oromoo keessaa namni torban lamaan kana keessa hin du'in akkasumas hin hidhamin muraasatudha.
haa ta'uutii kana raawwatanis qabsoon Oromoo ittuu hudhee kan jiru xumura sirnichaaf hojii jabaa dalaguun qabsoo inni ka garboonfattootaa kanaaf taasisuu itti fufee jira. Gadadoo jaarraa tokkoof walakkaa keessaa ba'uuf dirqama bahachuu qabu bahachuu irratti argama. Garboonfattoota qorba'ee biyya isaaf nagaa waaraa fiduuf qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamuun sirnichaaf ijibbaata ta'uuf akeekkate. Qabsoon uummanni wal ijaaree taasisaa jiru diina Oromoof naasuu guddaa ta'eera. Akkasuma addunyaan gurra kennee akka dhaggeeffatu taasiseera. Mootummaa nagaa uummata isaa kabachiisuurraa nagaa booressee ta'es walga'iin gamtaa Afrikaa kan magaalaa Finfinnee keessatti ta'amuuf ture biyyoota birootti darbuun isaallee dhaga'ame. Loltoota diinaa dhibbaan lakkaa'ee uummata isaarraa qorba'uun gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo jabeessee kan itti fufe haallan Oromiyaa keessaa amma halagaaf garboonfattootaaf dhiphina yoo ta'an Oromoof boqonnaa waaraa ta'uu irratti argama. Sochiin amma Oromiyaa keessaa finiinaa jiru fiixee kufaatii wayyaaneeti. Kanaaf wayyaaneen humna qabdu mara fayyadamtee uummata jumulaan ajjeesuu itti fuftee jirti. Dhiya Oromiyaa keessaa magaalaawwan Gimbii, Najjoo, Dambidolloo, Naqamtee, Bukkee Qarsaa keessaa torbanoota lamaan darban keessa ilmaan Oromoo nagaan wareegamuun isaanii ni yaadatama. Dararaa ulfaataa shamarran irraan gaheen akka dhiya Oromiyaatti magaalaan xiqqoo godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaa magaalaan Ukkee isa duraati. Magaalaa kana keessatti shamara dararuu reebuun gidirsuu akka malee dalagamaa tureera. Magaalaa Amboo keessattis shamarran ukkaamsanii bakka buutee isaanii dargaggoota hedduu waliin dhabameera. Akkasuma lixa Oromiyaa Gidaamii keessattis shamara butanii namoota 5 waliin hidhuun isaaniillee ni yaadatama. Godina Jimmaa jalattis hidhaan namoota nagaa irratti gad jabaatee jira. Akkasuma godina Booranaa keessatti ammoo godaansi uummataa akka malee dabalaa jira. Akkasuma torbanoota lamaan darban keessa kibba lixa Oromiyaa magaalaa Jimmaaf naannoo ishee keessatti ajjeechaan haala suukanneessaan raawwateera. Magaalaa Jimmaa Limmuu Saqqaa Shabee Gachii keessatti dararaan uummataa ulfaataa ture. Dabalataanis lixa Shaggar magaalaa Gudar keessatti abbaaf ilma rasaasaan rukutanii abbaan lubbuun wareegameera. Akkasuma magaalaa Baakoo Tibbee keessattis ilmaan Oromoo nagaa wareegamaniiru. Baha Oromiyaa keessattis dararaan jallataan uummata Oromoo irraan gahamaa ture ammas itti jira. Kibba Oromiyaa Boorana Moyyaalee keessatti yakka daguuggaa raawwataniiru. Ammas yakka sana raawwachuuf qophaa'oo ta'uu isaanii dubbatamaa jira. Uummata nagaa irratti waraana banuun ilmaan Oromoo nagaa kurnootaan lakkaa'aman magaalaa Moyyaalee keessatti wareegamuun isaaniillee kan yaadatamudha. Kun marti qabsoon keenya kan jabeessu malee kan laaffisu miti. Galgalli garboonfataa raafama keessaa immoo daguuggaa hamaa raawwachuu danda'a. Humna qaban fayyadamanii uummata haala ulfaataan ajjeesuu hidhuu malu. Ta'us hojii isaaniitti guyyaan gaafataman fagoo miti. Qaamni har'a yakka raawwatu, qaamni har'a qe'eetti kabaja shamara keenyaa dacheetti maku, qaamni har'a qe'eetti nu ajjeesu, nu hidhu, nu waraanu, guyyaanni hojii isaatti gaafatamu dhiyoodha. Hojiiwwan amma raawwataa jiruun gaafatama jalaa kan hin baane ta'ullee akeekkachiisna. Qaamni miidhaa raawwatu kamuu hojii isaatti gaafatamuuf numa jira. Kana jalaa ba'uuf karaawwan garaagaraa turmaana isaa taasifachuuf abbaltii walii laataa jiraachuun wayyaanee beekamaadha. Karaawwan qabsoon uummataa laaffisuu mala jedhu mara ni adeema. Olola qabsoon uummataa irratti hololuun hojii guyyaa godhachuu yaadota atakaroon uummata ko'omsuuf waldiddaa uummataa gidduutti uumuuf jechoota ni oomishata. Hojiiwwan kun hundi garuu kan garboonfataatti lubbuu horanii dhaabbiisaa jabeessan matumaa hin ta'an. Kun marti xumura sirna isaa ni ta'a. Qottuun hordaa qabatee duuban ilaalu qabsaan qabsoof bahe duubatti hin deebi'u. Hanga lubbuutti irbuu jaallan isaa waliin walii galan irratti qabsaan hojjetu feesisa. Egereen keenya ifa. Qawarra nu cunqursuuf faallaa kanaa ta'uu mala. Nuti namoota abdatoodha. Yeroo kamuu egeree keenya sanatu abdiin akka jiraannu nu taasisa. Deebuu bilisummaatu onnee nutti horee nu toosisa. Kanaaf qabsoon Oromoo akka galma ga'uuf falli dorgomaa hin qabne fincila xumura garbummaa jabeessuun mootummaa gabroomsaa ofirraa qaarisiisuudha. Waanjoo garbummaa jalaa ba'uuf qabsoo finiinsuudha. Oromiyaan lolaa dhiigaaf imimmaaniin haramtee akka hin dhabamneef qabsoon walitti fufiinsaan godhamu itti fufuu qaba. Waraabulaa Deebanaa qopheessaan sagantichaa Ciimsaa Mardaasaan ture. Qophiilee hafa waliin turtii gaarii.
keesi firiira jajjabduu kaasibiila bobo yaa gooftaa diina irra fiinna dhaqqabi jedhiini sabni keesi firiira amantiidee laftis bari'uu geessee lammiif dhaame lakkii gadaan bilisummaadha waboon bosonaa garba hayyuu beekaa qabna kan sabaaf yaaduu doorsifna lagaan taatu ajjeesirra jedhuu diinaa keessa akka gumaan baatu jaallan kufanii singa dhugumaa saanii lola muraasaanii mutaadhaani jibraadhaani jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka saanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka saanii jabeeffadhu kilaashii keessi bu'ee bakka saanii. Ifaa kootu awwaalcha kee mirmaanne du'a kee ollaa tureessa jiraachuu kee utuu beeknuu hamiitu nu bobeessa duutee lubbuun kee hin baane akka jirtus hamatu sagalee kee dheessu hafuura kee waxabatu gariin irmii tufaa jedhee gaddaaf boo'icha labsa kanatu abdii keenya cooloksee hamlee keenya cabsa abdiin keenya manca'ee isin irratti goobe deegaa dukkana laphiif yaaddoo situ nurraa cabsaan eegaa Maalin garaa kutanna ofiifuu sumabdanna abjuudhaan qara laalla makuma keen dhaadanna milkiin galuudhaaf baate milkii masirraa eegna jiraachuu kee quba qabna akka tin duunes beekna iji keenya deemsi argamu si eegaa mahafaree garaan keenya si bira qalbii maaltu rafaree ollaan du'a kee odeessu ija qabatee haa badu akka bakakkaa balaqqisaa ifaa kootu akka aduu Roroo alagaatu onnachiisee si kaase haqaaf jiraachuu keetu dhaloota si jala yaase dabatu sitti dabamee dhiibee biyyaa si baase utuu goomataan kee si balleessuuf yaaduu abidda diinaan sodaanne dandeessee qorraaf aduu qaroo sabaaf dhaabbate kan rakkinaaf hin aarre sin balleessine si cimsan mangistuuf ziyaad baarree duulli sin danda'u dhugaa keetu siif humna utuu ati hin jiraanne hin jiraannu dur'umna jirta sichis jiraatta hin jiruun sin dhabamsiisu oromoof oromiyaadha jiraachuu kee kan amansiisu inni afaan guuttatee akka hin jirre holalu gaaf tokko akka jirtu ragaa ba'uunsaan oolu gufuu manaaf alaa bubburtus utuu loltuu ifanuuf qabattee injifannoon galan ooltu. Gana jilu jeda kerro, bambiyaro mo daya kerro.
Kapasa kuma ajela kero wambiya jabeda ya kero gara finjiranu biya Kenya male yammi ko sodumu akana tintolle kana ko turesu sabako gurgure oramiya bandua jede gara mure lola kero wambiya oda ya kero alaba noromo bima magarisa ketuni paviftu Bakalchi angate, kupa oda iftu, olsi kabnu male, garang Kenya chiftu, jeda kero, wambiya oda ya kero. Alele kero jin alele ka, alele kero jin alele ka, alele romo 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 jin alele ka. Ofe 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 na ofe wala kara na ofe alugufa na ofe koranara na ofe oyalera na ofe alerobe na ofe raitura na ofe asabochi na ofe ordaterra na ofe sinasani na ofe charara na ofe oromera na ofe daldugufa na ofe karayura na ofe ambogufa na ofe alergerra na ofe shosura na ofe danvidolo na ofe nakamserra na ofe kinjigufa na ofe kujira na ofe arsigufa na ofe finera na ofe 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 na ofe 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 na ofe na ofe. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon haga wal agaruutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.